Bitootessi 24 guyyaa gama siyaasaan dinagdee fi hawaasummaan Itoophiyaa keessatti boqonnaa haaraan tokko jedhamee itti eegalamedha. Gama dinagdee fi hawaasummaan jijjiiramoonni qabatamaan addunyaan dhugaa bahuu danda'an kan galmaa'an yoo ta'u, kana keessaas hojiin misooma ashaaraa magariisaa inisheetii fi qamadii jallisii misoomsuu, bakkeewwan hawwata turistii misoomsuuf hojiiwwan hojjetaman bu'aawwan bitootessa 24 keessaa isaan muraasadha. Biyyi maqaan ishee qamadii karaan addunyaatti beekamtu wabii midhaan nyaataa mirkaneeffachuu bira darbitee addunyaa bu'aa gumaachuu akka dandeessu Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Ahimad shakkii tokko malee dubbatanii turani. Karoorri qabame jecha qofaan osoo hin taane gochaan mirkanaa'ee qamadiin kaleessa kadhaa ta'e alergiif dhaqqabee Itoophiyaa keessatti boqonnaa haaraan tokko jedhamee kan eegalame bu'aa bitootessa 24ti. Waliin dhaabbachuu dandeenye jennaan yaada keenya mirkaneessuu wanti nu dhaabuu danda'u hin jiru. Abdiin keenya, mul'ata keenya, laphee qulqullummaa keenya, hojii ijoollee keenya kana qabannee seenaa addaa hojjechuu akka dandeenyu abdii guddaa qabna. Baga hojjettan, baga waan guddaa ta'uu boriftaan danda'u agarsiisuu jalqabbiidha isin geessise. Kanaaf immoo Rabbiin haa galatu, isinis galatoomaa jechuun barbaada. Qonnaan bultoonni qamadii jallisii misoomsuun irraa fayyadamaa jiranis waan arganii fi argatan waakkii tokko malee dhugaa bahanii. Qamadii oomishuu keenya irratti wanti nu gammachiisu wanni guddaan yeroo ammaa nyaatan Itoophiyaan of danda'uudhaan muummichi keenya irra yookaan gootichi keenya Dr. Abiyyi Ahimad badhaasa addaa biyya alaarraa fudhatee nu koorseera jechuudha. Hojii qonna qamadii jallisii kana kan uume isaan imaanaa hojii nutti kennanii nus fuunee hojjennee midhaan kana fakkaatu oomishnee wanni hojjetan asitti mitigaa argii addunyaa irratti mul'ata. Rakkoo jijjiirama qilleensaa addunyaatti hudhaate furuuf misoomna ashaaraa magariisaa dawwaa ta'uu hubachuun biqiltuu biiliyoonaan lakkaa'aman dhaabuun seenaa ajaa'ibsiisaa galmeessisaa jiruun bu'aawwan qabatamaan argamaniiru. Gizee darbeen duratti roobni irree gizee barbaachisutti oomishaa gizee barbaachisutti hin argamu, haalli qilleensaa baay'ee ulfaataadha. Amma immoo erga biqiltuu kana immoo asitti nu hojjisiisuu jalqabanii amma bishaan irree burqaa wayiitii irree tanaa gaditti nu dhoowwee argachaa jirra. Ijoollee teenya fisin ta'a nuufisin ta'a jenneeti. Faayidaa isaa bishaanis nuuf fidaa, roobas nuuf fidaa. Biqiltuun kun ashaaraa magariisaa kun baay'ee nu ta'a jenneettaarra. Qabeenya uumamaa naannawaa jiru qalbii fi ilaalama guutuun kan hubate humni jijjiiramaa Ministeera Muummee Dr. Abiyyi Ahimadiin hoogganamu iddoowwan ga'umsa turistotaa misoomsuuf hojiileen hara wancii, Koyyaa, Gorgoraa fi Halaalaa kellaatti sagantaa maaddiin biyyaaf jedhuun hojjetamanis bu'aawwan bitootessa 24 argaman keessaa isaan ijoora. Hojiin damee turizimii waggoottan hedduuf qabbanaa'e tures mataa akka ol qabatu ta'eera. አይናችንን የከፈትንበት ናቸው እነዚህ ፕሮጀክቶች ላለው ምክንያቱም ፕሮጀክቶኒ ኩነን ፕሮጀክቲ ኑቲ ጀኬኛ ኢትሳቀነዳ ቀበኛ ወማ ኬኛ ሄዱ አከ ዋን እንቀምኔት ላላ ቱሬ ከነ ጀቹንስ ኛኖ ሶጅሩ አከ ቤለውቲ ኢትዮጵያን ቀበኛ ለጨሎ ሄዱ ቀብዲ ቀበኞኒ ኩን ሆጂት ጅጅረምናን ጉደቹን አከ ደንዳም አገርሲፍቱዳ ሆጂ ጉዳን ፕሮጀክቶኒ ኩነን ሆጂን ሚሶምሱ ሳኒ የሙጥሙረመን taajila akka kennan gochuudha. Taajila yoo kennan ammoo fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuu qabu. Dinagdee biyyaa keessattis bu'aa olaanaa kan buusanidha. Piroojektonni maaddiin biyyaaf jedhuun hojjetamanis hawwata turistii ta'uuf bira darbanii hawaasa naannawaa sana jiraataniif soora lubbuu fi qalbii ta'uu himaniiru. Jireenyi koo warqeen duuggannaa, bilcheeffannaa, hin gurgurannaa, hin nyaannaa, xaxaaxaarree jiraannaa amma immoo alamii argine. Dadhabbii gannurraa buusee mana isaa duraan citan nutti dhimmisu nurraa balleessee mana bareeda kana nu ijaaree lafa duraan irra deemnu kan dhoqqeen nu balleessee daaraan nu balleessee asfaaltii nu taasisee. Naannoo kana ganda kana qofa osoo hin taane akkuma biyyaattiyyuu biyyattiidhaaf abdii guddaadha ta'a. Misoomni kun kan uummata kanaati. Uummata kana biyya kanaatiif dhufee